Itiyoo telekoom gudii fidaa jira. Akkuma asirraa agartan kana unlimitedin kan ammaan dura qarshii 1,300 ture. Amma kan iddoo kana gaafa ilaaltan qarshii 1,800 ta'ee jira. Wantoonni baay'een jijjiiramaniiru. Kaleessa ibsa adda addaa argaan ture. Itiyoo telekoom wantoota tokko irratti fooyya'insa akka godhu wantoota tokko immoo akka hin tuqne dudubbachaa ture. Irra caalaan unlimited warra ta'an irratti parsantii guddaan dabalee jira. 1,700 kan ture 500 dabaluuf 1,800 galee jira. Wantoota tokko immoo online irraa hin jiru kan jedhu social media tokko irratti argaan ture garuu hin jira. Itiyoo telekoom irraa teelee birrii irra seentanii gaafa ilaaltan check gochuu dandeessan. Inni kun gatii teelee birriidhaan ta'eef ta'uu danda'a. Mee 994 irratti deemaatu check godhaa. Itiyoo telekoom jijjiirama guddaa fideera waan ta'eef achirratti immoo dabaluu danda'a. Sababni isaa teelee birrii irra gaafa ta'u hamma tokko parsantii isaa gadi bu'aa teelee birrii irra yoo hin taane immoo ol dabala. Akkuma asitti agartan kanatti iddoo kana kan jiru kun 999 voiceidha. Voice unlimited garuu kana gadi ture gatiin isaa armaan dura 999 kan ture internetii ture isarraa deemee 1,300 guute amma 1,800 ta'e. Kanaaf wanti hin dabalan jiru internetii gaafa fayyadamtan waan isin fayyadan scroll akka hin goone eeggadhaa yeroo gaarii. Yoo isinitti tole like share godhaa follow na godhaa.